Gaafa sana akkanatti feemiin kun hin turre beekamtiin kun hin turre. Akkamitti laffaatii teenya tana gaafannettanii gama seeraatiin tattaaffiin takka illee tokkotan hin turre. Dubaadhus taan immoo teetaniin piraankisii godheta afaan hin dhagahamnee san afaan hin dhagahamnee misa ta'e. Waa'ee bultii isaanii keessaa fuudhamni qaqeetii kan miidiyaa irra beekamu osoo gartee bultiin hin ijaaramin fuuldura gartee bultii ijaaruuf deemnaan illee ni maxxansan. Osoo nama jaalatin illee jaalachuuf deemnaan illee dura maxxansaniiti. San booda yoo rabbiin taate san booda jaalatanii yoo rabbiin taate san booda bultii ijaaranii ilmoo osoo ta'uu hin deemne gartee ilmoo garaa qabdii gartee jaalattii garaa qabdu footoo kaasanii viidiyoo waraabanii akkasitti beeksanii ati ammoo hin dhageenye jee namni hedduun komata. Rakkoon tun maali? Maaliif namu hanguma nama tokko nyaanna? Maaliif aruuza keetiis waa hunda keeta kan dhageenye jee namni hedduun komii kaasa? Mee maaliif aruuza kee hojjetame? Xiqqoo nama sodaachisa. Obboleettii keenya siyaasiyaatti ilmoo ulfaa lakkoo osoo garaa qabdu haadha ilmaan lamaati rasaasa ajjeefamte waan sana irratti duula qindaawaa deemu ture miidiyaa irratti sagalee taa'aa turte. Mee yeroo waan akkasiin agartu wanni sun mul'atu maali? Antiyyaa obsuun hin danda'a. Abbaa manaatii yoo jaan immoo obsuu hin danda'u. Hanga ammaatti abbaa manaa siin agarree jedhanii namoonni hedduun ammas yaada qabanii jira. Amma dhiyootan nunnuu qofa arganii micoota harkanii namni hedduun akkamii AI immoo micoon kajee gaafatu hin dhabamu. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaa jabeessaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota diinagdee hawaasummaa fi siyaasa irratti yeroo hedduu sagantaa garagaraa qabatee isin dhiyaachaa turuun isaanii yaadatama. Har'aas keessummaa isin dhiyeessinee jirra. Keessummaan tun isin fuula haaraa miti fuula gartee Facebook irra beeytanii miidiyaa irra beeytanii TV irra beeytanii TikTok irra beeytanii bakka hunda beeytanii garuu immoo waan isin beeyne jira. Iccitii mana keessaa iccitii ganda keessaa iccitii bakka hojii hedduu takka ta'in isin beeyne jira ta'in hin beeku ta'in hin beeyne illee ta'in isin beeytu jira iccitii san hunda isiniif gabbaafna turtii tana nu hordofaa isin jenna hanga dhumaatti nu hordofaa nu wajjin tura nu wajjin turuu keessatti hin sheenuytanii keessummaa barkoo miidiyaa taatee asaantii teenya baga nagayaan afira teenya qabaltee nu dhufteen sinjaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu baga nagaan dhufte. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu baga nagaan neeytanii. Isinis keessummaa godhattanii miidiyaa keessan irratti naaf heeruu keessaniif hedduu galatooma. Hedduu galatoomii meegaa gamanumaan gama sagantaa teenyaa seennaa asaantiin eessa dhalattee eessa guddattee maqaan isii asuu kennaa kana moo maqaan isii kadhalootaa kabiraatii asaantummaan kunuu maqaa guyyaa keessaa baafte moo kadhalootaati warra jee gaafatu hin dhabamu mee eessa dhalattee eessa guddattee gaafa ijoollummaa nama akkam turtee yaa'ii qabdii moo nama akkamii waan jiru hundarraa nu kaasiiti akkasitti itti deemna. Ayyee taate maqaan kiyyaa Asaantii Mahammadii maquma kiyyaa Haganamaati. Dhalootaa fi guddinni kiyyaa Harargee Bahaa magaalaa Haramayaati. Achumatti dhaladhee achuma guddadhee hanga umriin tiyya yuunivarsiitiif geessee achii bahu achuman ture. Ijoollummaan kiyyaa ijoollummaa bareedaa ture. Akkuma nama kamuu taphadhee baradhee guddadhee maatiin kiyyaa xiqqoo maatii barnoota irratti fuulleeffatu barnoota jajjabeessu. Mana barnootaa daandii boruutti keejii baradhee eegas booda immoo kutaa takka irraa kaasee mana barnootaa yuunivarsiitii Haramayaa moodel iskuulii ja'amuttiin achittiin baradhee barnoota irratti jabduun ture. Obboleeyyan kiyyaas ijoollee barnoota irratti ciccimtuu tahan waan ta'aniif namuu barnoota irra wal jajjabeessaa. Taphachuun kun akkuma jirutti tahee moor kara barnootaatti fuulleeffata ture ijoollummaan kiyya. Hedduu gaariidha. Warra Haramayaatti namni hedduun gartee warra TikTok si beeka warra Haramayaa si beekanii asaantiidha. Namni hedduu warra Haramayaa ta'uu sarpiraayiz ta'a. Namni hedduu baruu jira. Mee Haramayaan tun baadiyyaa magaalaa qabdii ati immoo warra magaalaati. Magaalaa Haramayaa keessatti wanni ijoollummaadhaan harkaa guddattee akkami? Ganda keessan karaa jallaabaa ni dhiyaatamoo magaalaa kuduraatti dhiyaatamoo isa dhiyaata akkami guddatte mee maal harkaa guddatte? Gandi keenya magaalaadha. Manni keenya immoo ispaaltuma gubbaadha. Haruma guddaa karaa Harar deemu kana gubbaa jira akkanatti
Jallaba akkanatti halaalattiif duratti agarra. Kana tulluu takka gubbatti malee achitti hin dhiyaannu magaalaa kuduraatiifis dhiyoodhaati kiiloomeetiruma 2-3 akkana. Jireenya magaalaatii gandi keenya immoo gandaa ijoollee xixiqqoo akka kiyyaatis ni qaba warra nurra xiqqoo gurguddaatis ni qabanii waliin baanee hojii taphachuu kana malee irreedduu akkami ganda ijoollee qe'ee keessatti tiifatu gartee namuu qe'ee isaa keessatti hojii taphata olluma ollaatu wal bira dhufnee hojii taphannaa akkasi bahanii deemuun anama umrii tiyyatti akkasitti manaa bahee deemee taphadhee deebi'uu san hin agarre ijoolluma ollaatii wajjin akkana wal yayyaamnee dallee gubbaa hojii taphanna malee baanee ala ollee galuu fi kun hin turre akkasiiti. Hedduu gaariidha. Warri magaalaa kun tapha gartee warra baadiyyaan beeku warra magaalaa qofa beeka. Isin amma yoo taphattanis wanni isin taphattanii warra magaalaati. Nuti gartee baadiyyatti maali intalli ishee fa'aa tolchanii namni wal heerumsee wal fuuyisaa akkasitti taphachaa guddanne. Isin amma san hundan beektan ta'a reentii isin ta'a horiintii isin ta'a lagan dheenne ta'a bobeessaan guurree ta'a waa hedduu jira. Daakuu dhaquu jira waan dila san hundaati imma hin dheeyne hin beektu ta'a. Garuu mana keessa waan takka wallaaltu. Daakuu achuma achitti daakuu hanga san daakuu dhaqeetta daakuu bardheennee karatti nama dhiiteeti namni gartee karatti halkan warri faan nama faan deemee nama galcha waraabessa faan nama dhufa. Akkaataa ajaa'ibaa guddattee akkuma timte immoo barumsa irratti hedduu xiyyeeffannoo kennanii warri keessan mee ibboo xiqqisuu deebisee maatiin kee ogguun asirra laalu nama gartee baratee yookaan immoo hojjettoota mootummaa yookaan barsiisota yookaan nama baratee na fakkaata mee baagiraawundi faamilii teetti xiqqishuu nu kaasi. Faamiliin kiyya abbaan kiyya barsiisaa ture barsiisaa fiiziksii ture haayiskool fiiziksii barsiisaa ture Hararitti san boodallee biiroo barnootaarra ture eegas booda ati hojuma mootummaa keessa umrii isaa fixee hanga soorama bahutti barnootumaa fi hojii mootummaa jidduu ture haati tiyya immoo haadha manaati jidduun daldalallee jalqabdee turtee daldaltuudha ilmaan tila kana nuti nama torbanuu warra lubbuun jiru guddistee abbaa kiyyaa hojii bakka inni deeme hunda wajji deemtee ilmaan horanii biyya garagaraatti ilmaan guddisanii abbuma kiyya kanaa digirii jalqabaa isiitu barsiise eega wal fuudhan booda digirii baratee nullee barnoota irratti abbaan kiyya dalagaa mana keessaa akka hedduu daleenuu hin ayyamu sagantaa qaba sagantaa sa'a dura yoo haadhatee san gargaartan sa'a booda kitaaba qabadhaa taa'an hunjaa qo'adhaan hunjaa gaaffii nu gaggaafataa. Qormaata keenya sirriitti hordofaa kaardii teenya dhaqee isaan nu fuudhaa haati teenyas ni beekti abbaan keessan osoo hin dhufin kana dalagaati deemaa kitaaba qabadhaa taa'an hunjatti gizee inni dhufe kitaaba qabannee oriinaa isiinis ni beekti mana keenya gannallee yoonii fi vaakeeshina deemnee amma fakkeenyaaf obboleeyyan kiyya dirree dhawaa fi finfinnee jiranii isaan bira yooniin kaniin hangaan isaan bira dhaqu malee sanii achi amma fakkeenyaaf gizee ganna baanee kutaatti aanu kitaaba fudhannaa mire amma yoo kutaa 8 taanee ganna taate kitaaba kutaa 9 baranii fudhanna. Kitaaba san hundarraa boqonnaa 2 ankanii yaadadhu abbaan kiyya boqonnaa 2 dursitee dubbisuu qabdanaan jaa ni qo'adhaa ganna jaanii olii gaffi fiiguun hin jirtu. Ijoolleen obboleeyyan kiyyaa nu bira dhufanii isaanii wajjin si taphannaa kitaaba walirraa dhaallaa baqaati haruma barnootaa kana hundi keenya haati teenyaas abbaan keenyaas obboleeyyan nurra gurguddaatis gizeen an tokkoffaa beefaa badhaasa naa kannaa barnoota irra na jajjabeessanii akkasi baagiraawundiin isaanii moor kara barnootaa kana. Hedduu gaariidha faamilii kanaa agartee barnoota irratti si jajjabeessitu keessa dhalachuun kee carraa guddaadha. Maaliif namni hedduun hoggaate hojii manaatiin qaba maaliin qabeette eebbaaniin bakka san si cufayaniiti gartee ijoollee ergachaa turan akkasitti ergamaa turre eebbaan nu cufanii akkasumatti baranne gaa eebba san bakka buufanneeti. Ati immoo maatii gartee abbaan kee barsiisaa waan taateef hedduu ulfaataadha. Shawwaddee taphachuudhaaf illee ni ulfaata. Mee barumsatti asaantiin hanga baa guddatte ni yaadatti akkam keessaafuu waan akka ministeerii kutaa 8 yookaan ammoo san booda kutaa 12 kana fa'aa akkam baa guddatte mee barattoonni si beekan ammoo warri wajjin barattan viidiyoo kana harkuma malanii yoo gartee waa takka irraa abbaan keessi harka bulayyan keessi harkanii osoo waa takka irra hin keenye barattuu akkam akka turte takka takkatti nuu himime. Asaantiin barattuu raankii turte tokkoffaa hanga sadaffaa malee bahaan turre
ijoollee sadii ta'a wal dorgomnuu ni jira ijoollee dhiiraa lamaa fi ana tokkoffaa lammaffaa sadaffaa numa sadeen kanatu wal gara gaggalchaa wal mooyaa averejii xiqqoo tuqaa wayaman ha tokkoffaa ba'e 99 yoo tokkoffaa ba'e namni lammaffaa 98 tuqaa wayi waan akkasiitiin wal morkaa tokkoffaa sadaffaa lammaffaa bahaa baane ni yaadadha gaafan kutaa tokkoffaa moo kutaa afuraffaatti saayikilii ni jira mee kutaa takka hanga afuraffaa keessaa averejin kiyya guddaa ta'e kutaa kiyya keessaayis akka saayikiliittis dubartoota keessaayis qabxii olaanaa fidee yeroo lama kaniin badhaafame ni yaadadha. Ministirii 96 fidee xiqqoo akka eegamellee miti 96 fidee maatiriik 357 fidee eegas booda gizeen xiqqoo guddadhee karaa haayiskuul kana seene garuu xiqqoo dagameetiin sadarkaa keessaa xiqqoo akka shirgagaachuu takka ta'e niin dardareensaa xiqqoo sadarkaa keessaa aga shirgagaadheetiin ammas deebi'ee intiraansii kutaa 12 ammoo baachii qormaanni keenya hatamee sabjektiin gosa 3 nurraa haqamee 400 irraa nuu qabame baachii sanii baachii koman koorsii nurratti eegale sanii sanis bareedaan ture almost 500 fi wayi fideetiin dabaree yuunivarsiitii seene eegas booda. Hedduu gaariidha. Amma waraqaa gartee gaafa sanbaraa isaa fudhatte hunda barbaannee ilaalla. Akka ragaatti dhiyeeffachuu qabna yoo jiraatte akkasitti nu ergita. Mee gaafa qormaanni hatamu san sababa saniin qabxiin sirraa irrachuuf as sodattee kami jechuun qormaanni haqamuun san gaafa san tooftaa qabsoo keessaa tokko ture. Ammoo deebi'anii gartee waan hatamee jecha wanni sun akkas godhame. Dhiyeenyuma gaammaati barachuun teetuu bara gullaalu waan amma warra fagoote warra si dura gartee zamana meeqaati. Akkas ture gaafa askuul seenta kana shaakalamuun nama jirti ta'a maybe waan shaakalatte illee beekuu baannu amma sana iccitii tana bira haahunnu maaliif iccitii biraa gurguddoodha waan jecha mee gaafa qormaanni hatamu san akkamii miirisi dhagaame akkamii ati jechuun sodaatte immoo wanni kun irra nu deebisan faayattee qormaatuma waareetti haalli ture akkamii. Haalli ture akkamii seete barnoota qabxii babbareedduu fideetu irraa nurraa haqamee barnoota akka baayoloojii, siivikii fi kana gartee waan barattoonni ciccimoon tiyoorii irratti ciccimoodha waan isaan silaa cufuu danda'an jaamee yaadnu an ispeeshaalii qabxiilee babbareedduun an dalageetuun irraa haqamee silaa sanneen jiraatan qabxiileen haqamte san silaa jiraatte moor qabxiin tiyya hagaa amma naa kennamte akka caaltuniin beekaa. Sansantu ture qalbiin nu guutee jirtii dhugaadha. San malettis gizee yuunivarsiitii seennes koman koorsii waan nurratti eegalaniif xiqqoo baachiin keenya kun baachii chaalenjiin itti heddummattee ture. Silaa qabxiin san jiraatte immoo qabxiin tiyya bareedduu taatee dipaartimentiin ani fi xiyyaa barbaade akkaan seenu abdiin qaba ture. Ammas garuu qabxuma tanaanuu yuunivarsiitiin an barbaadu yookaan sadaffaa irratti hin guutee hawaasa yuunivarsiitii sanumatu nagee ati moor wanti hin goone. Hedduu jijjiiraman qabu garuu silaa haqamuu baatees daran bareeda ture. Hayyee hedduu gaariidha. Wanni si gaafadheef waan kana jira. Namoonni gartee qabxii isaan saabjeektii isaan bareedduu fidan haqamee fa'aa haan ida'amuuf qabxii isaanii gabbuu ture. Akkuma ta'e illee barumsa kanummaatti amma himta kana kanneen uumaan gartee gaafa lolamaatis kanummaan gartee keessaa filadhee wanti jee kanuma gaariidha. Nuti gaafa sanitti warra salfii duraa keessa jiru turre akkuma keeti. Amma immoo salfii miidiyaa irratti illee salfii boodaa jira. Namni hedduun asaantii tanuma gartee tiiktook irra fassi beekanii akkuma nama gartee ijoollee tiiktook takka si beekanii yuunivarsiitii seentee turteeti. Yuunivarsiitii tiiktook sun ta'e yuunivarsiitii seentee turte. Mee gaafa yuunivarsiitii seentu haala ture akkamii bara keessa sana akkamii dipaartimentiin ta'ee maali gabaabsitee gartee yuunivarsiitii keessa waggaa dheeraa turte. Waggaa san hunda naanna'utti turra haalli gartee yuunivarsiitiin keessa ture akkamii akka gaafa pireparaatoorii barattu sitti himan. Yuunivarsiitii godheetan akkaniin jiru haalli akkanaa kun hin jiru ni ulfaata ijoollee finfinneetti wajjin dorgomtanii akkana jedhiitti nama sodaachisan gaafa pireparaatoorii jiru. Kan booda oguu yuunivarsiitii seentu wanni kan sodaachisan jirti moo wanni si mudatee wanni jirti moo akkami haala ture. Yuunivarsiitii gizee seennu haala barnootaatii fi kana daran jalqaba wanti nama sodaachisu maatiirraa adda baanii maatiirraa fagaachuudha.
Ani immoo maatirraa fagaadheen beeku dhaladhee hanga umriin tiyya yuunivarsiitii geessutti achumaan ture magaaluma Haramaayaa san keessatti guddinni hiyyaas dhaloonni hiyyaasi barnoonnis achuma hedduu ala kanan beeku gartee addunyaa mana keenyaa fi ganda keenyarraa ala jirtu tana hedduun beeku if dandeessee kophaa kee deemuun ifiifuu nama sodaachisa. Ni yaadadha gaafan deemu abbaa kiyya nageessee hawaasaa yuunivarsiitiin kiyya hawaasaa nagee yuunivarsiitii hawaasaa nageessee guyyaa 4 moo 5 na bira turee deebi'ee gizee inni achi na dhiisee deemuu natti galgaloite xiqqashoo ni sodaadhe imimmaan kun na dhufee akkamiin taha maaliif hanga duraa san barattoota biraatiin wajjinis waan waliin beeyne jecha nuti amma doormiin teenya ijoollee biyya hundarraa dhuftee jira ijoollee Finfinnee irraa dhuftee jira ijoollee naannoo Amaaraa irraa dhuftee jira Anata Oromiyaa irraa dhuftee jira ijoolleen Sidaamaa achuma ijoollee lookaalii ta'anis ni jiranii amala waliin beektu if eeggattaa hanga xiqqoo wal bartuutti wal amantee wajji bulta waan ta'eef sunuu xiqqoo nama sodaachisa hanga torban duraa san hirriba dhabuu ifirratti waa dhaggeeffachuu kana jira. San dabree ammas gaafa barnoota eegaltu xiqqoo barnoota preparatoriitii fi elementarii kanarraa adda akkamii qabamta sirritti wuxiratii jira amma barattee amma kaaffee dheexee nyaata kaaffee sanuu chaalenjii saniitti sitti deebina laayibirarii seentaa maal jettaa fatanaan amma qormaata jira haalli gireedii si sodaachisaa barattoonnummaan ati wajji barattu kanaawu amma gaafa preparaatorii fi elementarii fi haayiskuul jirru wal beeyna hanga ijoollee raankii keessa wajji dorgomnu wal beeyna waan ta'eef nama firraa eedu nama kana caaluun qaba nama jettu ni beeyta. Gaafa yuunivarsiitii seentu immoo waggaa jalqabaa san abaluu akaadaamikaalii cimaadhaa, abaluu laafaadhaa, abaluu naan dorgomaa, abaluu qabxii kana na garagalchuu danda'a, gosa barnootaa kana F fiduun danda'a, A fiduun danda'a wanti ati beektu hin jiru. Sun hundi xiqqoo nama sodaachisti, ati chaalenjii ni qabaa, teenshinii wayii si gadhiisa gizee ni fi si teessee nyaata nyaattu barataan tokko kitaaba qabatee karaa laayibirarii deemu akka waan if duuba haftee akka sitti dhaga'ama. Gizee ijoolleen dhuftee doormii keessatti sabjektii kana kan akkam goote kan akkasi barattee jaanii wal mari'atan keessaafuu waan ati quban qabne yoo taate okay an duubatti hafeetiin jira akkamittiin isaan dhaqqabaa jettee qaaxiraa buluu kana jira. Chaalenjiin biraa nyaata kaaffeeti. Ispeeshaalii nama nyaata haadha xiyyaa baree fi kaaffeen dubbii biraati biddeena laalteetu garaan si didu kutattee gizee nyaattu qananiin hin jirtu maatiinis hanguma danda'ee faayinaanshaali si gargaara gabbeetiin alaa nyaadha yoo jette immoo waa hedduu ofirraa hambisteeti gartee waan barnootaaf si barbaachisu handaawutii koppii godhachuudhaaf kaardii guuttachuudhaaf maateriyaala garaagaraa guuttachuudhaaf maallaqa ofirraa hir'ista waan ta'eef dandeesseetuma nyaata kaaffee san nyaattaa. Waxii bishaanitti gizee biddeena irra naqan shunkurtaan qoftiin biddeena irratti haftee bishaan biddeena jala seenuu san hunda osuma garaan si didduu liqimsitaa biddeenni dhangaggaa hanga gurraatti gassi baqeessa san hunda dandeesseetuma nyaatta waggaan duraa hedduu ni ulfaata. Keessaafuu chaalenjii ati qabda keessaa kaaffeen dubbiin kaaffee qayyabdudha. Namni gariin gartee nam kaaffee amma anfaan kaaffee sana iddoo dandeenyu anguyyuu montaatiin dhagaa guyyaa qiinceetiin dhagaa qinceen fedha. Qinceen ala daafee salaasa maal jirti guyyaa qinceen hin hafu qinceen hin dhagaa guyyaa biraa iddoo guyyaa zeerifoorillee tattakan hin dhagaa. Ati imma watiin jalaan baateetu zeerifoorfaadha bara zeerifoorfaadha namni eeggateetu guyyaa san milkaardii nama biraatiin faa namni gulama seenee nyaata guyyaa zeerifoorii. Ta dormi sana immoo namni gartee oggaa garii siira fuudhee waan namni kitaaba fudhatee deema. Hedduu ulfaatudha akkuma baantu keessaafuu simitee duraa kun osoo waliin beeyne nama kana namuu qabxii wala deddeeyaattu fidee dipaartimentii san seena. Ogguu gartee bakka bu'aa ripireezentaatiivii filadhaa jedhu gartee namni waliin beeku waan ta'eef namni kuma nama keessaa gartee mul'achuu fedhu tokko arraba dheeratu faa laaleetuma keessaa filata. Hedduu ulfaataadha chaalenjii yuunivarsiitii jirtu ammas fireesh jennii barattoonni si dura jirus gartee shira adda addaa sirra yaadanii hedduu ulfaataadha. Mee qabxii simteera takkaffaa qabxii tam sabitti keessaa hagartee
irra wayyaadha. Haa qabxii bareedduu fitti. Hamimee haa gartee namni hundi sodaatu yookaan ammoo kana silaa ati gartee yoo san wanta goote kireetaawuriin isaa guddaadha kan sodaachisu kan qabxii immoo bareedduu fitte hamimee. Baashiin keenya sun jalqaba common course baranne. Semestara duraa common course barattee barnoota akka loojikii, saayikooloojii, C++, computer programmingii kana laanguweejii fa'aa baratteeti. Semestara lammaffaa irratti dipaartimentii kee qabattee dipaartimentii kee beeyteeti semestara lammaffaatis common course itti fixxaanga waggaa lammaffaa seentu. Qabxiileen tiyya gurguddoon tokko loojikii ture. Loojikii qabxii bareedduun qaba ture. Saayikooloojiin heyyasumaan jiru. C++ kana xiqqoo natti ulfaata ture. Natti ulfaachuu qofa osoo hin taane waan kompiitaraa waan IT kanumaan beeku na daga xiqqoo. Moor hara tiyoorii kana achi kuteetiin kireeditaaworii guddaa qabu kanaan xiqqoo ganna jalaa gabbute. Ati qabxiin tiyya bareedduma turte gaalakkoo isaan akkana jechuu baadhus. Bareedaadha. Loojikiin common course gaafa keenyallee ni jira. Faalaasii amma loojikii irraa wanni gartee namni yaadatu faalaasii chaaptara faalaasii waan namni shamdatee takka takkatti walirratti illee appilaayi godhaa deemu. Oggaa namni haasa'u oggootuma kan jette tun faalaasii tana waliin jiru. Ogguu yaadata waan nama wanta jiru. Mee dipaartimentii kan baratte ati gaafa common course fixxan booda dipaartimentiin ati baratte kami? Jalqaba dipaartimentii filachuu keenya dura ani arkitekcharii barachuun jaalladha ture hedduu. Ijoollee ollaa takkaa jira nu bira. Ijoolleen lachuu obboleeyyanii arkitektii ta'anii jireenya bareedaa jiraatan Finfinnee kanatti hojiin isaanii hedduu babbareedduudha. Isaan kana agareetiin mootiveettee arkii seenuudhaaf malee jalqaba yaadni kiyya heelzii seenuu ture. Abbaan kiyyas akkan heelzii baradhu fedha. Moor karaa arkitekcharaa kana seennaan injinaringii filadhee semestara duraa irratti arkitekchariin immoo filannoodhaan namaaf hin kennamu ture qoramtee seentaa. Tokkichaan sun inni kophatti qormaataan seentaa kaan immoo eegas booda ni filatta. Arbaan injinaring, elektiriik, siviilii, kotamii kaan hunda ni filatta. Akka carraa ta'ee arkii san qoramee hin dabarre. Isaanis nama hanga muraasa tokko barbaadanii ijoolleen Finfinnee irraa dhuftee fi ijoolleen lookaaliitii fi kun xiqqoo na caalanii turanii isaantu arkatee arkiin arkannee eegas booda injinaringis osoonii fi adda mummura qooddattee hin filanne dura jeneraalii waa'ee injinaringii ni baratta akka common courseetti. Saniin baradhee eegas booda arban pilaaningiin filadhee ture ittiin fufne garuu arban pilaaningii kanas ittiin fufne yeroo takka Sidaamaan akka waan naannoo ta'uu deemtu gaafa Sidaamaan naannoo ta'uuf gaaffii kaaste sanis xiqqoo teerarii keessa turree sosodaannee eegas booda koronaan dhufee koronaan mana nu deebisee osumachi jirru Haacaaluun ajjeefamee moor hanga waggaa takkaa fi kanaa mana turree osoo barnoota san ittiin fufin jechuudha. Hogguu achi as deebinu immoo fedhii barnootichaatis hin qabaanne rakkooleen dhuunfaa takka takkaas ni turanii. Barnoota san ittiin fufne eegaa deebinee xiqqoo tureetumaan mana deebi'ee barnoota kan akkaan itti fufuun barbaanne abbaa kiyya fa'aa wajjin wal mari'adhee karaa dalagaatti as deebi'e. Hedduu bareedaadha. Wanni ati reefu qabte arkiin innummaanuu arkitekchariin jajjabaadhaas ulfaataadha. Injinaringii keessaa ammoo arban pilaaniingii illee bareedaadha. Wanni isaa oggoo barattoonni haasa'uun ni beekna. Sooshaaliin baradhee warri naachuraal oggoo haasa'uun gartee san filatanii barumsa kee addaa fuutee deebitee wanni ajaa'ibna ta'u akkamitti abbaa kee amansiisuu dandeessee abbaa kee jalaa bahuun akka jabana fakkaata. Akkamitti amansiiftee gama hojiitti deemte mee bakka tana maaliin qabdee akkasitti amansiifte? Abbaan kiyyaa nama sababa riizanii sirraa dhaggeeffata. Waan tokko gizee itti himte akkana ta'uu qabda jee sin dhiibu. Sababni isii kun ni fudhatamamoo fudhatamuu si dhaggeeffata. Dhugaadha barnoota irratti qoosaan beeku. Nama biraatiin obboleeyyan kiyyaa'u hedduu takka hin amanne yaada sanitti. Asaantiin ka tokkoffaa baatu ka barnoota isii irratti kanatti itti laffa'ee qananiisee hanga qabuun qananiisee fedhiin barnoota irratti qabuun danaa guutee
maateriyaala kanan na barbaachisa gisee jee mana ifirraa hanqisee naa guutaa ture hin amanne namuun obboleen kiyyas hin amanne yaada sanis hin fudhanne garuu deebi'ee mana osoo jirru boqonnaaf deebinee na fakkaata. Boqonnaaf deebinee osoo mana jirru FIB'n beeksisa tokko baasee ture. FIB'n beeksisa baase san kiraayiteriyaa isaan kaayan san keessaa kan hin qabne digirii joornaalizimiitii fi muuxannoodha. Kaan qubee sirriitti qubeessuu afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaa fluentiidha sirriitti dubbachuus hubachuus barreessuus ni danda'a. Aartiidhaaf fedhiin hin qaba. San duras mana barnootaatti miidiyaa fi kana keessa hojjechaatiin ture. Aartii garaagaraa irratti hirmaachaatiin ture. Karaa aartii kana waan hin jaalladhuuf ni yaalaan jeen. Jalqaba garuu aartistii tokkotu beeksisa san sheer godhee ture isaan dubbise naman dubbisuu qabu akka waan hin beekneef ani fedhii kanaan hin qaba dandeettii kana kanaan hin qaba yoon hin qaxaramullee baadhe dorgomuun barbaada jennaan hayyee isaan qunnami jee naman qunnamuu qabu kontaaktii isaanii naa kennee nama saniif barreessee qabxii tiyyaata 8, 10 fi 12 ergee fi kumuleetiivii yuunivarsiitii hangam baradhe san ergee fi okay hottuuti yaalinaan jaan hanga hottuuti yaalinaan jaanitti abbaa kiyyatti himne abbaa kiyya dhaqeetiin abbaa anamma yoon ka'ee gaazexeessituu tahe maal jettaan jee jennaan akkamitti taataanaan jee ayyee yoon hin ta'e kanumatti tahe haa jennu maal jetteennaan rakkoon qabu barnoota keetooyinaan jee barnoota an dhuunfaanii itti fufuu barbaada. Amma booda achi deebi'uun barbaaduus hin danda'uus dhuunfattiin baradhaa hojjechaatiin baradhaan jeen maaliif barnoota dhiisee deebi'ee ammas maatii irrattis ba'aa ta'uu hin barbaanne at least faayinaanshaaliif danda'uun qaba jee waan hin yaadeef chaalenjiin dhuftu sun akkuma jirtutti tahee yaada keessa kiyyaatti himee jechuu akkasii hayyee itti yaadaanaan jedhe hayyee itti yaadi jeenii bubbullee ammas deebi'eetiin yaadachiisee abbaa waan sana akkam jettee bara jara dubbiseetiin hotu dorgominaan jaanii jennaan akkasii hayyee dheeneen laallaanaan jedhe. Dheeneetii finfinnuma sanuu laallee haalachi jirus laallee barnoota itti fufuudhaaf haala mijaawaa yoo ta'e hojjettaa yoo guutumaa guututti attenshinii fi yeroo kee qabatu taate immoo waan barnootarraa si hambisaa yoo taate hin ta'uu naan jee akkasitti akkan dhaqee anis achitti hin didneef gartee haal duree naa kaayee akkasitti dheenee finfinnee ni deemnee intarviyuu ni godhamee na laalanii ijoollee muraasatu dorgomee ijoollee hanga dorgomte san keessaa guyyaa muraasa booda naa bilbilanii dhuftee shaakaluu dandeessaa naan jaan. Nama sodaachisa ture intarviyuunis gartee namoota gurguddaa kanatti miidiyaa irratti agartee sodaattu tokko hin jiru jara warra gireesii qabu tokko isaanii ijuma isaaniitu ilaaluu nama sodaachisti ta'us garuu gaaffilee na gaggaafataniif deebii kennee fi kwaalitii kiyya takkas agaranii achumaan mee si yaamna naan jaanaan shakkeetiin ture bakka anayyaaman jeetiin deebi'ee manatti torbaanii fi kana booda naa bilbilanii hottuu shaakalii naan jaan. Hedduu gaariidha. Qormaata akkasitti FIB seente Finfinnee Integrated Broadcast miidiyaa yeroo sanitti miidiyaa yeroo jijjiiramu dhufe kana miidiyaa yeroo sanitti akka Oromootti miidiyaa biraa uummanni fi kana malee miidiyuma hedduu sochii irra ture gaafa sanitti hedduu beekamaa ture. Akkasitti abbaa kee amansiiftee tooftaadhaan jalaa baatee eega dabartee booda silaa'u tooftaan amansiiftee ta'a. Ayilumaanuu jalaa baatee. Bareedaadha. Samboodo abbaan keessaa laafuu san seelaan hafu barumsatti fuftee fittee moo moochumaan karaa FIB qottee bakka sanatti naa baasi. FIB eegalee gizeen xiqqoo jajjabaadhee booda koomersi Meeksikoo biraanchii Meeksikoo dhaqee biizines maanaajmentii galmaa'ee barnoota eegaleetiin ture wiikendii irratti saftii fi adadaa osoon san barachaa jirutti ammas waliif eegalee FIB'n cufamtee xiqqoo mana teenyee turre san booda FIB'n hanga cufamee waliif eegalu mana turre mas waliif eegallee eegas booda ammas hireen bultii dhuftee san osoon hin fixin gamanas dhufe.
Waa eegaluu malee hin fixxu ati akkuma sirraa taanaan yeroo waa meeqa eegaltee. Gaarii gaarii namni tokko bu'ee eegale kabiraa hafitu jiraachuu qaba. Namni tokko eegalee fixuun dirqama miti. Anis akkasii waliin eegalee hedduu galmaan ga'uu tana wanta hin qabu. Anis yoo na gaafatan amma booma akkanaa tana yuunivarsiitii gartee marraa duraa booda marraa booda akkasittiin dhiisee wanta jee dalagaas akkasumatti waan hedduu akkasittiin dhiisee. Bareedaadha. Mee amma FIB dhuftee FIB gaafa san miidiyaa wayyaadha. Namoota hojii dorgomtan keessaa dabartee dalagaa eegaltee mee miidiyaadhaa fi dubartiin waliif akkamii yeroo sanitti dubartii taatee dubartii musliimaa taatee dubartii musliimaa namaa argee taatee finfinnee dhuftee sagantaa miidiyaa irratti yogguu dalaydu haalli jiru akkam turee xiqqoo dubartummaa fi miidiyaan sittiin ulfaanne akkamii waan jiruun baruu barbaade xiqqishoo jechuudha. Dhugaa dubbachuuf haalli waajjira san keessa ture chaalenjiin qabu. Dubartii taateefis dubartii musliimaa taateefis na dura ijoolleenis ni jirti. Ijoollee akka Sabboontuu Ahmad fa'aa jira. Dubartoota hedduu jira. Ijoollee daraartuu hedduu jira. Moor chaalenjiin agarre. Ani immoo isaan keessaa nama boodarra osoo FIB hin diigamin dura ji'oota muraasa duran qaxarame. Akkanatti kaameraadhaanis hin mul'adhu gaafa san kaameraa duuban ture. Oduu Amaariffaa qofan dubbisaa torbaanitti yeroo lama oduu Amaariffaatiin qaba. Guyyaa kaan akkuma riippoortaraatti sagalee oduu dubbisuudha malee chaalenjiin hin jiru. Chaalenjiin kanuma jireenyaati malee akka miidiyaatti yeroo san chaalenjiin hin turre yeroo sanitti. Hedduu gaariidha. Dalagaa agartee duubarraa itti fufaa turtee fuulduratti gaafa ati as baate ati ni yaadatta nuti gartee suma as baate si agarree gaafa maali wanni san maal jedhine piraankiidhaasa piraankii waan ajaa'iba qabdaa bara gurbaa tokko faa ilmoo irratti waan adda addaati mee piraankii sanirraa mee waan san nuukaasi gaafa piraankii as baate san akkamii hojiin piraankii san akkami tana goote ijaati ijaa san gisee biraatti deebina tiyya san silaa'u siin dhiisu ta nama biraa san akkam ture mee yeroo piraankii san gootu akkam sagantaan san akkam turte. Sagantaan sun sagantaan anis hojjechuudhaaf jaaladhee hojjedhu akkasumallee uummanni illee hedduu jaalatu turte sanii waliif eegalee booda waliif TV jalqabumaa work descriptionii irratti san jira sagantaa miira keenyaa jaamti. Wantoota garaagaraatiin nama gammachiisteetis, nama gaddisiisteetis, nama rifachiisteetis miira isaanii, reakshinii isaanii san laaluu ture. Piraankiin jalqabaa ni yaadadha. Taniin ulfa garaa keessa waa kaayyadhee situ na ulfeessee badee jee uummata kara qabee rakkisuu ni ture. San hedduu milkooytee hedduus laalamtee akka hojii jalqabaatiin hedduu jaalatamtee turte. Egas booda sagantaa namni torbaaniin eeggatu taate san booda ilmoo intalishee ashaangullitti qabadheetiin mee kophee ni dadhaa naa qabaa jee itti kanneefaa irra dhiisee fiiguu ture kaan na jala fiigeeti na qaba kaan lafa kaayee poolis jaa kaan ati miirri isaanii hedduu babbareedaa ture. Hedduu isaanii amma yaadachuu baadhus taan immoo teetaniin piraankisii godheta. Afaan hin dhagahamnee san afaan hin dhagahamnee misate. Waan gaafis gaafa dinaa deebisii afaan waan akkuma waa dubbattee tuma akka nama maraatee taatu maaltiin beekan afaan akkasii gaafata saasan saamaleedha. Karaa bina duraa si baasee rifaasuu duraa ofa si baasee immoo waan dubbattu hin qabdu. Sagantaa bareedduu turte miidiyaa irratti hedduu vaayiraal taatee hedduu deemaa turte sagantaa bareedduu turte. Acha keessa haala bareedaadhaan turte FIB keessa amma san booda waliif dabarte FIB acha keessaa ba'uun duratti akkamitti FIB isin keessaa ba'e isaa dura diigamina fakkaatu osoo isin keessaa hin ba'iin akkamitti FIB. Piraankiin kun waliif FIB miti FIB kaameraa duuban ture. FIB akkatti diigameen amma kan isaan jee diteelii isaatis himuu baadhu quban qabnu ture akka hojjettootaatti nutis wanti beeknu FIB'n Keeniyaatti biraanchii banachuu isaati san dhageenye san booda
maxxansa feesbuukaa tokkoon hojjettoonni FIB damee Finfinnee hojii barbaaddadhaa jaamne malee kana sanii namni nuun jees hin jiru. Diteelaanis hedduu quban qabu anis haare'a yeruma saniin qaxarame akkasii turte rifanneetuma mana gallee karaa waliif hundeessuutti yaadni keenya achi deeme. Hojjettoonni FIB akkuma jiranitti waliif hundeessuuf karoora baasuu eegalle. Gaariidha. Pilaankiin gaafa walii fi hojjetaan tokko akka seeraa hojjetaaf hojjechiisaatti biyyuma fedhattu seeraan jira. Hojjetaan seeraan qaxaramee seeraan hojjeta. Hojii yeroo gallakkisus akkaataa gartee itti gallakkisuu qaba. Yeroo hojii gallakkisullee wantoota isaaf kafalamuu qabanii jira. Hojii fedhii isaatii yoo gallakkisallee yoo gartee seeraan hojii irraa deemallee yoo hojiin san gartee abbaan san firaadessuu barbaadellee akkaataa itti firaadessanii jira. Seerri sun hundi hin hordofne na fakkaata. Gaafa sammeesin gama seeraatiin wanti deemtan jirti akkamitti laffaatii teenye tana gaafa nettanii gama seeraatiin maaliif namoota hedduudhaa waan jirtaniif tattaaffiin takka illee tokkotan hin turre yeroo san. Tattaaffiin godhamte hedduu jira. Ispeeshaalii hojjettoonni na dura turan warri waggaa dheeraa achi keessa turan yeroo hedduu yeroo osoo mindaan hin kafalaminiif hojjechaa turan faatu ture. Mindaan sun hundi hin kafalamnee fi eegas boodallee achi keessaa bahanii hojii san qofa qaban waan ta'eef waan hojjetanillee hin qabanii lubbuun nama dilasanii dalagaa sana abdattee Finfinnee galtee kiraa manaa fuutee waan nyaattu hunda mindaa FIB irratti hundeeffattee jiraachaa turte sun hundi akkanumatti facaatee jechuudha. Karaa seeraan gaafachuutiifis deemamee jira. Xiqqoo lafarra dheeratus jechuudha. Akkanatti diteela isteeppiin isaa akkam akka ture anis quban qabu. Ji'a muraasa qofan hojjedhe wanti seeraan itti deemame ni jira. Itti gaafatamaan FIB bulchiinsaa fi abbaadhaa siinsaa akka nama FIB san qabeenyummaan FIB kan nama sanii taate sunis biyyan turre bakkuma jirutti gaafachuu fi kana kanaa ture seeraan itti deemamee jira. San qubaniin qaba. Wanni jeef yoo gartee abbaa qabeenyummaa san yookaan ammoo hogganaan san biyya jiraachuu baatellee kaampaaniidha. Wanni kun kaampaaniidhaan galmaa'ee jira. Kaampaaniin san yeroo gartee yoo kadii gamu taate idaan isarra jiru idaan kan mootummaatis ta'ee kan hojjettootatis kan nama dhuunfaatis akkaataa itti kafalamuu jira. Qabeenya isaarra qabeenya dhaabbataa qabaachuu mala. Finfinnee bakka takka lafa takka ta'e isaa kan namtanii hin beeka yoo xiqqaate karaa labuu kana. Yoo xiqqaate lafa sanillee gartee isinii firan jennee inni gaafa sanii gama seeraatiin gartee waan irra geessan akkasii dilas kan jirtuun se'u maaliif wanni keenya kun yeroo hedduu hogguma jalqaba gad dhaabbattu seera hedduun hordoftu miira hordofti wal beekumsaa fi kanaan deemne waan ta'eef akkas ta'e na fakkaata. Sanboota akkasii waliif dhuftanii mee waliif akkamitti hundeessitan mee hundeeffamni waliif kun waliif gaama kaampaanii guddaadha. Hagartee fayyaa hawaa hedduu tokko jira. Waliif miidiyaa kun sanii wajjii walitti immoo kophaati. Walitti tahee nuti miseensonni FIB sheerii gurgurannee waliif heelziitu faayinaanshalii gargaaraa ture. Waliif heelzii fi kaan immoo gaazexeessitootuma FIBtu sheerii aksiyoonii gurgurree maallaqa saniin hundeessine. Keenyaa fi waliif heelzii jettuudha sheeriidha. Kaampaanii sheerii godhataniituma kaampaanii takkitti walitti kaampaanii waliif heelziidhaa wajjin godhatanii jechuudha. Sanbooda waliifis ammatti jiruutti fakkaatu yoo jiraates akka gaaf tokko gaafa saatalaatiin nuqqaalee janii hojii dhaaban takka arkeetiin ture. Isa keessaati sanbooda osoo inni diigamin yookaan immoo inni haalan taane hin gahini hireen keessaa baaftee na fakkaata. Almost Osmaan an achi jiruuti saatalaayitii irraa bu'e. Eeguma bakka hojjettoonnis waajjira dhufuu dhiisanii xiqqoo sagantaanis qilleensa irraa bubuutee yuutuubuma irratti wanti xiqqoo takka daleenee poost godhaa turre. Hanga dhumaatti garuu hin jiraan. Hanga manni san ugguramee seeninaa waajjira gamoon mana nuu kireesse seeninaa jaamee hanga ugguramutti hanga guyyaa ugguramutti jechumaan ture. Osoo mindaan kafalamuutis osoo hin kafalamnes hojjettoonni waajjira hanga bahaniitis hanga guyyaa dhumaa achumaan ture. Ammas ni jira garuu qilleensarra saatalaayitii irra jiru malee hojjettoota haaraa qaxaree bifa haaraan
miira haaraan hojii eegalanii jiran miidiyaarra sooshaal miidiyaarra ni jiran. Mee gaafa san maaltu waan saniin isa ga'e maaltu gatiin saatalaayitii qaala'uu qofa moo hoggansaatu sirna hoggansaatu kufe moo sheerii illee gurguranii gartee kaapitaal reezingii formaa tokko ta'uu mala yeroo sanitti walii feeltii sunis kaampanii guddaadha. Akkamitti miidiyaan saniif daddabee boodarra gartee gama hojjettoota harcaasuutti deemee hanga gartee gamoon sirriitti gurguramutti ga'e. Gamoon firaaf jecha gurguramte moo waan biraa jira? Firaana fakkaata waan hoggansaa fi kana akka hojjettu takkaatti bobba'ee seenee hojjedhee galuu malee waan diteelii waan isaan keessa jiran haala isaan keessa jiran hin beeku rakkoon takka akka jirtu hin beekaa sanis faayinaansiidha. Rakkoon faayinaansii sana akkamitti dhuftee hoggansii waliif heelzii hojjettoota waliif heelziitis waliif tiiviitis dirqama fandi godhuutu irra ture sagantaan teenya immoo yeruma san jaalatamaa dhufte waan ta'eef karaa beeksisa dalaguutiinis sagantummaan tun maallaqa yuutuubii irra fiduunis kana kanaan faayinaansaalii isaan gargaaruu hin dandeenye na fakkaata. So baasiin guutuun ta loojistikiitis ta istiidiyootis ta mindaa hojjettootatis waa hundi waliif heelzi irratti hufnaan na fakkaata ta xiqqoo akkanatti hufuu geenyee cufamte. Ayyee hedduu gaariidha. Sanboota ammaa bifa haaraan hojjetteefuu kana ati gaa inni akkas jennaan akkasuma dhaabdee gama iccitii biraa baasuutti deemna. Namni hedduun yeroo hedduu namoonni hedduun waa'ee bultii isaanii keessaa fuudhamni qaqeetii kan miidiyaa irra beekamu osoo gartee bultiin hin ijaaramin fuuldura gartee bultii ijaaruuf deemnaan illee ni maxxansan. Osoo nama jaalatin illee jaalachuuf deemnaan illee dura maxxansaniiti. Sanboota yoo rabbiin taate sanboota jaalatanii yoo rabbiin taate sanboota bultii ijaaranii ilmoo osoo ta'uu hin deemne gartee ilmoo garaa qabdii gartee jaalattii garaa qabdu footoo kaasanii viidiyoo waraabanii akkasitti beeksanii ati ammoo hin dhageenye jee namni hedduun komata. Rakkoon tun maali? Maaliifi namu hanguma nama tokkoon nyaanna? Maaliifi aruuza keetiis waa hunda keet akka hin dhageenye jee namni hedduun komii kaasa. Mee maaliif aruuza kee dho'isitame? Hin dho'isine sanirraa hin eegala dho'isuu osoo hin taane numaan hin garsiisine namni keenya izee si agaree haadha manaa yookaan abbaa manaa yoo si biratti hin agarree akka waan dho'isuu jirtu akka itti fakkaata. An bultii ijaaruun kiyya Osmaan achi jiruutu waggaa tokkoo fi akkana dura. Bultii ijaareetiin waliifis hojjechaa ture. Sagantaan cidhaatii fi hanihaatii fi kun gaafumaan nihaa manguddoo erganii nihaa hidhannuu hiriyoonni kiyya moomantii san suuraa poosti godhanii anis waan xiqqoo sheer godhee gaafa san akkanatti feemiin kun hin turre beekamtiin kun hin turre sanumaaf hin agariin hin fakkaata. Bultii hin dho'isine. Namoonni amma bultii aruuza dho'isuu bira kutee namoonni hanga ammaatti abbaa manaa siin agarree jedhanii namoonni hedduun ammas yaada qabanii jira. Amma dhiyootan nunnuu qofa arganii micoota harkanii namni hedduun akkamii AI immoo micoon kajee gaafatu hin dhabamu. Dhugaadha. Abbaa manaa hin agarree isaanii si ani immoo hin dho'isine. Akkami seete ani osoo isaan walitti hin dhufin nama miidiyaa ture ministirii miidiyaarran ture already miidiyaarran jira inni immoo nama miidiyaatii miti karaa isaatiin sooshaal miidiyaas maal numa jira garuu akka kiyyatti konstaantilii poostiin godhuu xiqqoos biiziidha ta'us garuu nama kottu wajjin hojjannaa yoo hin jeen nama diduu miti anis akka dhuunfatti garuu bultiin paartinariin namni ati bultii keessa wajjin jirtuu fi eegasbooda piroosesiin isaan keessa jiru ulfaa'uun maal wanti hundi pabliik ta'uu qaba jee nama amanuu miti. Ija namaatii jira qalbii namaatii jira namni keenya immoo gizee waa agarsiistee hafii itti fakkaataa dhufee anatu sii murteessaa anatu sii beekaa ja'a kanumaati waa takka hin godhinfaa jecha siif darbataa. An already bareetiin jira waan ta'eef namni akkasitti jecha natti darbatus hin jiru waan jecha nama darbisiisus dalageen beeku haa ta'u garuu randamlii namni kun jajallaa jira beetee ka dhufee waan akkasii hin jiru san hunda an tiyyaa obsuun hin danda'a abbaa manaatii yoo jaan immoo obsuu hin danda'u
bootaan sunis isaanii malti jee yaadu naan maltii osoo hin taane an itti bareetiin jira already ministirii miidiyaarran ture biiziidhaas inninis hojiin inni hojjetu attentionii isaa yeroo isaa barbaada tasanii achi yoonii fi boqonnaa qabaate immoo akka maatiitti ifii teenyaaf yeroo san dabarsuu barbaanna enjoy godhuu barbaanna malee kaameeraa wal dura qabnee ummataaf sheer godhuu fi kana kanatti namannu hedduu moomentii san ifii teenyaaf barbaanna akkasi waan akkasiiti. Hedduu gaariidha. Akkanatti illee bareedaadha. Yoo garteen warra guutum miidiyaa irra bahurraa an takkitti bee isaan dhabootatti hafanii jechuunis bareedduma. Maaliif namni kaameeraa si qabullee ni dhabama garii yoo namu anaa mul'ata jee. Saniifuu hedduu bareedaadha. Mee dubartii taatee miidiyaa irratti amma bultii fi miidiyaa anfaan waliif maal isa fakkaatan akkuma gartee jaalalaa fi miidiyaanis yeroo hedduu miidiyaa irra namni miidiyaa irratti harkee wal jaalatee miidiyumarra wal fuudhee miidiyumarra walii hafaadha agarru. Mee miidiyaa fi jaalaltii waliif maali? Hanboota immoo bultii wajjin akkamii muuxannoo qabdurraa akkamitti wal dandeessifta waan jiru nu kaasime. Dhugaa dubbachuuf miidiyaan akkuma atitti hoogganteetti. Waa hunda asirraan fida yoo jettees fiduu ni dandeessa garuu borumtaa ni dhabda. Waa garii qusadheetiin waan uummanni kun beekuu qabu qofaan baasa yoo jettees akkasittis ni dandeessa. Toltuufis hamtuufis itti kabajamtee irra turuufis salphattee irraa galuufis waan qabdurra dhabuufis hedduu mijaa miidiyaan seensatiividha xiqqoo. Yoo maaneej waliin goote malee jireenya kee dhuunfaa osoo hin dhiibinitti yoo neefi miidiyaa irra turuu dandeesse malee jireenya kee dhuunfaa ni dhiiba taanaan xiqqoo rakkoo qaba. Amma immoo namni keenya waa hunda asirra fidachuu eegalee tajaalates kajaalattees asumarratti bultii wajji ijaaruunis asumarratti keessa dabaranii waan silaa lafumattuu gartee nama biraatii wajjin haasa'uun qabaanne private momentii haadha manaatii fi abbaa manaa jidduutti hafuu qabu ni jiraami. San hunda miidiyaa irratti agaruu jirra. Biraankii jaanii gizeenii fi diraamaa garaagaraa dalagan sarpiraayizii maalii gaarii ta'ee osoo jiru bareedaadha. Akkas ta'uun bareedaadha. Garuu waan takka waan kaameeraa duubatti hafuu qabu jira. Wanti tokko bareedaa ta'eef amma anaa fi abbaan manaa kiyya jaalaltiin jidduu jirtu bareedduu taateef dirqama gabbaasnee nama biraa garsiisna jechuu miti. Namni moomentiin bultii keessa jirtu dhugaan bultii keessa jirtu akkuma miidiyaa san qofa warri isaanis ni jiran yeroo hunda gammachuu miti, yeroo hunda hoflaa miti, yeroo hunda taphaa miti, yeroo hunda sarpiraayizii fi piraankiin hin jirtu. Riyaalitiin irra hedduun lafa jirti. Imeejii bultii namni biraa akka hin taanetti fudhata. Amma fakkeenyaaf yeroo hunda sarpiraayizii walii godhan, yeroo hunda idillii walii kannan, yeroo hunda wajjin hofanan, wajjin taphatanii bahanii bashannanan akkasaa namni ispeeshaalii kan bultii keessa hin jirre akkasii miti. Yoo garsiisan riyaalitii jirtu sana akka riyaalitii showutti garsiisuudha. Yoonii fi gaggaarii qofa garsiisnaa taate immoo sammuu namaa keessatti waan biraa qaru jirta. San maleettis waanumaatii gaarii jettee baastu san keessatti qalbiin namaa ni hafti. Qalbiin namaa hammeenya irraa miti. Osuma si jaalatanii wayaa baluu kiyyoo maalii kiyyoo osuma jaaniiti qalbiin namaa nama dhufti. Bultii miidiyaa irra dhuftee barakatte. Keessaafuu bara kana agartee hin agarre. Namoota bakka akka kaappiliitiif dura laallee akka baluutii fi akka baluu san silaa bultiin tiyya naa taate akkasitti silaa abbaan manaa kiyya na jaalate na kunuunse osoo jaaniiti. Achumarratti adda haftee jechuudha. Gisee adda haftee kan ammas hin dhooyfatan. Maaliif namni waliin si bare waliin si gaafata. Anamma silaa abbaa manaa kiyya agaranii jalqabumarraa giseen an dhufee kophaatiyya viidiyoo dalagee ifumaaf tilmaama kan nangaltee wayii adda bahaniinsahaa hin mul'atu inni maaliif takka namatti himuu eegallaan yeroo hunda namatti himuu qabda. Eegallaan himuudha bakka. Bultiin immoo bultii fi ilmoon sooshaal miidiyaan taatu. Dhugaan san duuba jirus akkasii miti. Anama koomentii nama hedduu jalatti ni nagara. Wayii akka baluu kanatti namni na jaalatu yoomuma dhufaa. Wayii maarree kiyyaa.
Wayan akkamii yoomiin umrii tanaan mana namaatiin jira yoomiin gabbee bultii jaaradhaa maalii jaan akkasii miti. Gizee takka takka namaas barsiisuu qabda. Yeroo hunda akkanaa miti. Wanti isin hin agarre wanti biraatis ni jirti jettee barsiisuu qabda malee imeejii biraa keessa nama kaayuun sirrii miti. Akkuma ati hoggante sooshaal miidiyaan akkuma ati itti barsiifteetti akkuma oodiyensii kee itti qabattutti akkuma waan miidiyaarra dhufuu qabuu fi miidiyaarra dhufuu hin qabne waan miidiyaarra dhufuu qabu sanuu gizee fidde jecha kee gocha kee if eeggattee akka ilkee namaa keessan seennetti malee xiqqoo nama sodaachisa sooshaal miidiyaan nama sodaachisa. Dhugaadha bultiin tun namnummaanuu yeroo haasa'u akka gartee fiilmiidhaa waan dookumantarii gogootu dareedu edit gootee irraa tolchita fiilmis akkasuma qabatamni jiru immoo biyaansiin san yoo laalte immoo namni wanni ati gootu hundinuu karraa muramee gartee edit ta'eeti as baha. Wanni miidiyaa irra ba'us akkasitti edit taatee baati. Akkas ta'uun gaarii miti qofa osoo hin ta'in akkuma baantu yoo dhugaa ta'e dhugumaan as ba'u. Maaliif infuleensii guddaa qaba beekadhu amma. Miidiyaa irratti dubartiin hedduun osoo gartee umriin gad jirtu waan feetu dhabdee miiran tana keessa kaseentu qorannoo adda addaa ni garsiisan. Jechuun namni sababa miidiyaa irratti namoota beekamaa gulaalan gammachuu isaanii qofa argan isaanii waan adda addaa bitatu argan akkas maaliif hin taane osoo jiru taqa butuun itti mul'attu namni miira biraa keessa seenaa. Bultiinis akkasuma namni amma osoo wajjin jiranii akkasitti naa gootu malee jee adda yaasis hin dhabamu. So warra miidiyaan beeyneeffa ta'a malee warra laalu gartee warra fi waraabne hin dhabamu. Bultii fi miidiyaa waliif akkanaa jechuudha. Gama jaalaatiin oomee bakka san nuuf wanti jenne gama jaalaatiin oo namni gartee miidiyaa irra wal jaalatee wal jaalachuu irraa miidiyaa irratti kan abaluutti wal jaalanna jedhanii waliin deeman kun yeroo hedduu xiqqoochi deemaniitu madda akkuma teessanitti barakaan fuudhamti. Takka ija namaa takka teessan ta'uu danda'a. Kabiraa immoo dhiibbummaanuu namni kun anaas taatu hoggaa xiqqoo feemiin dhufaa deemte miidiyaa irra hedduu na bare waan san dhiisii yoo naan jalleen dhiisu abbaa mana siin juusu ati mana jettus dhiisuun itti ulfaata. Maaliif haraara sitti ati wanni sun araada. San booda immoo wal dhabbiin dhuftii wanni san akka duraanii ta'uu dhabdi jechuudha. Yookaan ammoo influensi na biraa jira namni biraatis gartee namoonni nama miidiyaa irratti beekamu kan amma inboxiinsaa full of scam namni gartee akka jirutti itti barreessa jechuudha. Bultii keessa jiraachuu fi jaalallee qabaachuu maal namni khayr hin godhu. Saniif shayitaanicha keessaan illee seenee bultii sanii fi jaalala san balleessuu danda'a. Wanni kanaa kun akkuma ati kaafte hawaasa keenya irratti waan dhiibbaa fidu jiru jechuudha ammaan tana wanni agarru. Akka abaluutti galgaluu namni wal ilaala. Jaarsaa galtii wal laaluu dhiisanii warra miidiyaa irra jiru sun ilaalan tiiktookii fi kanaanis jechuudha. Pirankii maal jedhanii mee kanarraa akka formaataatti uummanni gama kanaan dubartootaafis ta'ee warri miidiyaa irra jiruuf hin jirreefis wanni dhaamtumaatu jira bakka tanatti. Tokkoffaa miidiyaa irratti wal dhufanii wal jaalachuun waan jiru. Gartee namni bakka itti wal agartu hin beektu hojii wal agaruu dandeessi miidiyaa irra wal agaruu dandeessi akka tasaa walitti gufattee wal baruu dandeessi. Wal jaalachuun waan gaariidha. Sanii miti rakkoon wal jaalattee lafa wal gabbuufachuu qabda. Gartee anaa fi nama sani malee wal jaalate oodiyensiin tun guutuun wajjin jaalala keenya keessa seenuu hin qabdu. Amma fakkeenyaaf an TikTok irratti nama 140 na hordofa amma irratti cheekin goone dhiyeenya kana. 140 kana keessaa 60 deelii na laala haa jiru. Waan inni yeroo hunda post godhu ni laalan. Amma nama bultii tiyyaa asirra fidu yoo taate namni 60 kun yaada garaagaraa qaba. Sigalee reakshinii kiyya laalanii akkaanan ta'u laalanii jabaadhu kana godhi isan godhi isiin akkana inni kana isuma jidduu garaagarummaa fidan gartee ija akkanaatiin laalee jecha akkanaatti dubbate hin jaalatuun ni fakkeessaa maali kun hundi second gasii akkaati qabaattu si godha bultii ta'e keessatti. Koomentiin takka dhuftee ati addunyaatu siin malaa ati silaan jaarsa kee tahee akkanaan si godha dahabaan si afaa maalii namni siin jiru tana. Ay wanti kun dhugaa miti realitiin jirtu kanaa miti namni kun akkanuma jecha kana dubbachuu jira jettee yoo ofirraa beekuu baatte jecha nama sanii yoo abbaa manaa keetiin dorgomsiiste dubbiin badde. Gizee hedduu harka namaa dadha'uun nama sakraansiti. Gizee ijoolleen agarree gizee jabaadhu goobes maali gizee jetteeni badii taatus waan sana itti fufuu barbaatti. Dorgommii haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu fida.
anatu sii beekaa dhufa. Waan akkanaan binnee fi kaappilii kanarra kaappilii kanaan wayyaadha. Ija kanaatiin maal jetti? Nyaata akkanaan gootuu fi keessa kutanii nyaata jaartiin abbaa manaatiif godhuu qabdu sii murteessuu barbaada namni. Jaartii akkam akka fuudhuu qabdu. Jaarsa kee akkamitti akka qabachuu qabdu. Jaartii ta'e akkamitti kennaa garaagaraa bituu fi akka qabdu sii murteessuu fedha namni. An abbaa manaa kiyya guyyaan faxiiraa godhee itti kanne yoon baasee si garsiise guyyaan na dhukkubaa kee daabboo shaayiidhaan tuqadhu nyaadhu jeen yoon si dho'ise jireenyi kanuma akkanaa kanatti fakkaate namatti jechuun nama oodeensiitti. Guyyaan as deebi'ee nyaata an amma fakkeenyaaf yoo fuuliin godhaaf jee dhufanii fuul godhuun qabdu abbaa manaa keetiif caccabsaa godhii yoo naan jaan dubbiin baddee moo hin banne nama sadaffaa bultii keessa naqachuudha. Miidiyaa irratti dhufanii miidiyaa irra dhufteetis nan qeeqinaan hin taatu beekte. Namni gizeenii fi ati waa agarsiiste deebisaa seekan akkuma Newton Lawson for every action there is an equal and opposite reaction san miidiyaa irra ni jirti. Waan agarsiiste qeeqas ta'uu jajjabinas ta'uu fudhachuu qabda. Keef qeeqsisuus suma keef jajjabeessisuus suma akkaataa itti reakshinii uummataa fudhattu san kan murteessus jaalala asirraa tana dhugaa mitii jettee yoo hubatte talafaa sana appreciate goota. Waan abbaan manaa keessii godhu appreciate goota. Namni tokko har'a inboxiidhaan dhufee namtichi kun siif hin malu an akkanaan sii godha an akkasiin sii godha yoo siin jee abbaa manaa kee kana dhuguma namni kun waan haa godhu jiraa inni kunuunsu jiraa waan harkaa qaban takka akka wanta dahabni harkaa qaban akka madaaban laalamaa takka gartee waan akkasiiti. Bultiin xiyyaanaa dheerattuu yoo taate maatiinuu bakka itti seenuu qabdi gartee bultii tana keessatti yoo nuti milkaa'ina keenya sheer godhuu barbaanne waan akkanaatiin nu dhibeeti furmaata nuu kannaa jennee yoonii fi nuti ifii keenyaatti dhaquu baanne maatiinuu dhufanii bultii keessa seenuun sirrii miti. Nama alaa namaatiin beene kaameeraa duuba dhaabbatee iskiriinii jala dhokatee waasiin jiru miti jechuudha. Namni sadaffaa hin barbaachisu bultii keessatti. Miidiyaa keessatti ispeeshaalii akka itti maaneej gootu beekuu qabda. Kabiraan masrakkoon irra hedduun konteentii kaappilii koppii akka ta'e hin beekan. Koppii warra faranjootaa jechuudha. Warri faranjootaa firii wiilii qaban. Firii wiil qaban biyya isaanii keessatti bultii miti qullaa'uu yoo deemte namni mirga isaati jee nama biyya amanu keessa jira. Konteentii isaanii san koppii gootee gisee uummata keenya bira fidde immoo ka koppii ta'uusaa beeku akkuma jirutti ta'e kan beekne immoo yookaan si qeeqaa yookaan si jajjabeessaa yookaan sitti hinaafaa yookaan immoo bultiin tiyya lafa jirtu sun takka isaanii maan taanee jetta. Bultii teetis dhabdee tanamaatis facaasuu taati. Waan sooshaal miidiyaa irratti waan amannu takka adda baasuu qabna. Wanti kaameeraa irra dhufu dhugaadhaan akkasii miti. Action, ready, action, cut maal waliin jechaa akka diraamaatti wanti dalagamee egas booda editiidhaan babbareedee akkana waliin jaan akkas jenna akkanatti ilillii qabadhu gulaabanii seenii maal waliin jaanii dhufti. San namni hubachuu qaba. Tasanii achi barakaa ijji namaa barakaa nama keessaa fuuti. Kaappiliin dhufteetii miti uuma biraatu akka itti maaneej gootu beekuu baannaan jajjabaadhuu namaatii fi maali namni kanaa jee koomentii namni seeqan hundi impaaktii qaba riil laayifii irratti. Akkasitti maaneej godhuu baruu qabna. Namnis waan amanuu fi waan akka koontentii bakka huncee dhiisu beekuu qaba. Dhugaa keetti dubbiin ogummaa yoo gartee ati itti dalaguu baattillee fakkeenyaaf namni koomentii namni kan kun itti dalaguullee baattu garuu tuqaata akkasirratti dhiifti. Yeroo ammaa piraankii takkas taatu waan tokko abbaa manaa keetti hojii dalagatanii gabbaaftan namni waan san laalu laal dura deema. Fakkeenyaaf hojii deemuu jirtan fataa laal isii qabatee deemaa inni dura deemaa inni qabatee hin deemne yoo hajaan taate yookaan ammoo isa faalaa kana godhanii jechuudha. Isin akan caljeetuma itti haasa'u malee isin isa quban qabdu. Ja'anii fa'aa koomentii yoo godhan meebii dhugumaan guyyaa biraa osoo hin beekin miira akkasii sirriitti arguu dandeessa. Innis guyyaa biraa akkasitti haasa'u isii quban qabne arguu danda'a. Wanni kun edaa dhugaadhaa wanni namni harka kun jeeqa sammuu namaa irratti jechuudha dhiibbaa biraa fiddi miidiyaa irratti. Gamanaan jechuudha wanni irratti waan bareedduudha. Sanumaafuu irraa eeggachuun barbaachisaadha. Garuu dirqama taatee egaa ol baate immoo
waan sanirraa eeganii waan barnoota namaa ta'u gabbaasu dhugaan jirtu kanaa miti jedhee namatti himaa jechuudha. Mee sanaa wajjin wal qabatee dubartoonni amma yeroo namoota hanga tokko nama ifa jeessifaa jira. Nama bultii keessa jiran miidiyaa irratti jechuudha. Nama miidiyaa irratti mul'achaa turan namoonni sun jaalallee agarsiisaa turanii miidiyaa irratti waan adda addaa agarsiisaa turan. Mee wanni sun hanga ifa jeessuu stressa ta'uu maal ta'uun kun dhiibbaa miidiyaa jettanii yaadda dubartoota irratti dhiibbaa miidiyaan qabu jettee? Dhiibbaa miidiyaa ni qaba sooshaal miidiyaan. Ispeeshaalii namni jecha siin jiru siin eeggatu. Haga ati waan san waraabdee poosti gootetti waan fedhe siin jechuu mirga waan qabutti fakkaata namni. Jechi ati darbattu san hangam takka saayikooloojikaalii akkasii miidhuu fi guyyaa guutuu yaadaa ooltee halkan guutuu waan san akka ati xiinxalaa bultu namni yaadu. Sooshaal miidiyaa irratti namni ergaan hin qabu. Yoo dhuftan halloo kanaachaa qabaadha. Namni waa siin jechuun dirqama. Maaliif waan an ja'aniin isin jettu? Waan siin ja'an san garuu diiplii parsanaalii fudhattamoo? Boruurraa sirreeffattamoo? Wanti kun namni dhuun qabu jettee dhiistee dabarta. Tokkoffaa sani. Lammaffaa namni ati bultii keessa wajjin jirtus pirootekti si godhuu qaba. Itti amantanii hanga sooshaal miidiyaa irra waliin jirtanitti gaafa odeensii waa siin jiru lakki kasii mitii je'ee yookaan sirraa dubbachuu yookaan waan san sirreessuu yookaan miira keessii eeguu yookaan kaameraa duubatti si jajjabeessuudha. Yookaan immoo koontentii isin qeeqsisaasan firraa jijjiiruu danda'uu qaba. Ta'ifajjeesuutii fi kana ta kaameraa qofaa miti dubbiin ta odeensii qofaa miti. Mana keessaas ni jirti. Dhiibbaa mana keessaa teessi. Yeroo hedduu kaappiliin asirra dhufanii wajjin kofalan wajjin gammadan haala isaan mana keessa wajjin itti jiran hin beeknu. Namoota hedduu akkanumattiif biraa dhabnee jira. Nama babbareedaa asuma irratti agarru ha gammachuu qabu ha koflu ha boonee agarru boru ifajjeesee isaa ha dhageenyu jechuudha. San moostilii paartinarii kee laallata. Odeensii illeen agas takka dhiibbaan qabu. Haga namni si bira jiru san si eeguutti. Anama fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti haajan nuti koontentii kaappiliitiin dalagee yoo ta'e koontentii abbaa fedheetis haa ta'u yoon dalagee namni yoo waanaan jedhe yoo mooraalii kiyyana tuqan abbaa manaa kiyya yoo kana jajjabeessu taate humaanatti hin fakkaatu yookaan nin jijjiirama yookaan gurra duuchadheetiin kaayyoo tiyya qofa deema. Abbaan manaa kiyyaas yoo kanarra horrisitu yoo nin kofla nin mul'adhaa nin boonaa abbaan manaa kiyya yoo kanarra horrisu ta'e warra miidiyaa qofaatu akka lubbuu tiyya galaafadhu na godhe lakki inninis harka keessaa qaba. Sani malee ani warra odeensii natti hin fakkaatu. Dhiibbaan dubartiirra jiru. Micoota akka an miidiyaa irratti illee guyyuma isiin ifa jeefte jan sayin arge boontuudha moo eenyu jaanii micoosan kommentiidhaan Oromoo waan arrabsiteef jedhanii bara warri miidiyaa kun bara ajaa'ibaa jira miidiyaa kana gubbaa. Ifuma warri kommentii godhee ajjeesuunis beekadhu isaanuma san ta'a. Warruma deebi'ee kommentiidhaan arrabsanii ajjeesan juusan. Waan ajaa'ibaati beekadhu. Warri kommentii godhu sun eessaa dhuftee shanyiin kophaatti kommentii godhu sun tamii deebitee kommentiidhaan micoo arrabsatanii tanaaf ifa jeefte juusun kamii. Waan san irraa hin kaase waan kana warri kommentiidhaan gartee miidiyaa irratti influensii namarra fidu kun jechuudha. Ammas namni kun miidiyaa irratti eegata akka beekame booda haalli jireenya isaa yoo akkasitti deemuu baate hedduu rakkata. Namni deeyilii gartee laayivii seenuu yoo habare taate akka nasiibaatti guyyaa takka yoo daataa qabaachuu baate yookaan ifaan jiraachuu baate laayivii seenuu dadhabe ittiin toltu akka nama gartee nama guyyuu gartee waan guyyaan gootu waan taateef jechuudha amal taatee si barti. Sanii jecha hogguu rakkoon adda addaatti mudattee fakkeenya waan jaalaa haasawwitaa waan jaalaa fidda jaalallee fidda hogguu wali sun dhabamte miira biraa keessa kuttee jechuudha. Warri immoo yaadis kan nu kun si shidan jechuudha. Maaliif jireenya akkasii fi jiraachuutu hin jiran kasi himan san jechuudha kasi gorsan san fi jiraachuutu hin jiran jaala akkasii fi jiraachuutu osoo hin jirre duubaas akkas godhan. Dubartii irratti moor wanni keessuun influensii qabdi maaliif dubartiin gartee gurraa kanaan hedduu waa fuutu waan jenne jecha. Hoggaa namoonni akkasitti haasawanii wanta jaan akka gartee lubbuu galaafachuutti namni nama jaalatan dhabuurra yoo deerra wayyaadha hojjanii haasawanii gartee dubartiin takka. Meebii warri komentii hedduun akkas jee yookaan ammoo namnummaa yaada adda addaa wanni akkasii yoo haasawame ilma namaati yaadni namaa guusitti deebi'ee influensii godha.
waan akkasii faatu waan akkasii fidaa ta'etu dhiibbaan miidiyaadhaa guma dubartii irratti hedduu ulfaata jedhee yaada. Mee osoo hin fagaanne biratti ati amma miidiyaan ni mul'atta nama gartee miidiyaati akkanumaan baranuma si eebbifamees agarree si ilmoo da'ees agarree mee akkamitti wal dandeessiftee waliin deemuu jirta waan kana bultii ilmoo guddisuu barnoota wantoota kan akkamii wal dandeessiftee waliin deemuu jirta waan kana maaliif namni maanuu waan kanarraa fakkeenyaaf fudhatee namni miidiyaa irra mul'atus barnoota isaa irratti gartee miidiyaa kana gubbaa barnoomsi guututti as gubbaa jira jee akka yaadne maaliif namni hedduun amma beekamtii malee waan beekumsa barbaadu dhiisee waan jiruuf akkamii wal dandeessiftee waan san asiin geessiteettu akka himtu barbaade. Dhugaa dubbachuuf wal dandeessisuu qofa osoo hin taane sappoortiin qaba gargaarsan qaba rabbitti aanee alhamdulillah bultii nagaatiin qaba waan barbaade kanan godhuu barbaade yoon jee abbaa manaa sappoort na godhuun qaba barnoota barachuun barbaade yoon jee baradhu haala kamiiniin si gargaara dipaartimentii kamtu gaariidha ilmoo wajjin dhiibbaan sirra jirtu maaliin sirraa qooddadha moor sooshaal miidiyaa kanarratti akkan aktiif ta'u isatu barbaada. Biraandii mataa keetii tokko gad dhaabbadhu wanti hedduun amma booda miidiyaarra waan ta'eef karaa teeknooloojiitti karaa biizinasiinis beekumsiinis maalis miidiyaarratti tahaa waan dhufeef hin dhabaminii miidiyaa meenistiiriimii dhaabdullee karaa keetiin itti fufuu qabdaa waan gurguddoo kaayyachuu qabdaa je'ee namni na gargaaruu fi mootiveet na godhu abbaa manaati ta duraati. Lammaffaa anis laafuu hin barbaadu barnootaatiin jiraatii jireenya kiyya xiqqoo holda haa godhuu amma haadhaati miidiyaarraa haa dhabamuu akkas haa ta'u jee if daangeessuu hin jaaladhu jalqabumarraa'u. Akkan dhufee barnoota seeneen waa hedduudhaan assaayimentii garagaraatiinis maaliinis biizii gizeen tahee xiqqoo dhiibbaa manaa hojii manaatii fi kana na gargaaraa halkan gizeenan hirriba dhabee taa'ee waa dalaguu na bira taa'ee siistama biyya kanaatis hin beeku harka qabee waan agarsiisee kun akkanaa kun akkasii jee namni nagarsiisee jalqaba isa inninis nama barnootaa waan ta'eef moor akkan jajjabaadhu kana godhaa ture isaa haadha ta'uudhaaf immoo gizeen ulfatee boodas namni na gargaaraa ture isa malee biyya tanaan nama tokko hin beeku yeroo na dhukkubu na bira dhaabbatee yeroon dadhabbii tiyya san naa beekee akka abbaa manaatti mee kun meesan jee gartee abbaa manaa harki caalummaa akkasii xiqqoo dhiibbaa haadha manaarra jiru kana hubatu dirqama kichinii seenee waa bilcheessuun dirqama haadha manaa akka ta'etti namni yaada. Gaafa haati manaa ta'e dadhabdee kichinii ol seentee waa daleedee ifiifis beela if baasuun waan gaariidha. Namni akkas godhaa tures isaa. Karaa miidiyaatiinis koontentii kanaatiin dalaguu barbaade yoon jee akkana jee akkas dubbadhu kana nama hubachiisi. Akkas koomentii anamma aaraan qaba xiqqoo gizeen koomentiitti aares dhiisi kan akkas godhe bilookiidhaanuu nama fixe dhiisi kan akkas godhi jee namni na tasgabbeessu namni na jajjabeessu isaa akkan nama wajjin koominikeeshinii qabaadhus akkan miidiyaa qofarra hin taane gartee lafattis hiriyootaa fi kana wajjinis akkan dubbadhuuf akka hoqummaan natti hin dhagaamnes namni no godhe isaa. Abbaa manaa asumaanuu dhaamsa dubartootaaf abbaa manaa gizeenii fi heerumtan ilmoo guddisuun yookaan mana keessa wal gargaaruun yoonii fi dhufee na gargaara yookaan ilmoo tana yoo dhufee naa qabe akka na gargaaru jirutti osoo hin taane itti gaafatama isaa akka bahu jirutti abbummaa isaa akka bahu jirutti nama yaadu heeruma bultii keessa gizee wajjin seentan ilmoo wajji guddisuu ilmoo dahuu guddisuun itti gaafatama haadhaa qofa miti abbaan dhufee gizee sii qabe si gargaaru jira jechuu miti abbaadha ta'u jira itti gaafatama isaatii bahu jira nama akkasii yaadu heerumaa tabiraan nagaya qabaachuudha. Waa hunda'uu kaniin walqixa oofaa tures barnootas miidiyaas haadha ta'us maalis nagaya waan hin qabuufi. Sigalee haala mijjaa keessa waan hin jiruufi. Sanii alhamdulillahi tanaaniin
akkasitti danda'e sappoortii waan ta'eef inni. Alhamdulillah asumaanuu an soddaa keenya galatoomii ganaallee jabaadhuu jajjabeessiin jaanii soddaa galatoomi. Dhuguma kiyya maaliif akkana bareedduu akkana wayyaa akkumaan gaariitu maaliif yeroon amma jiru kanaatu akkuma inni jee yeroo gartee miidiyaadhaan adda baanii jireenyummaan kunu fuuldura namni mana keessa wal argachuudhaaf mana keessa wal argachuuf namni miidiyaa irratti wal argachuu ta'a mana kaan taa'ee roomii taa'anii walii barreessuu fa'aa jira beeynu. Kana jecha miidiyaa irraa fagaachuun yeroo sanatti hin taatu mee gama biraatti deemna waa'ee dubartoota miidhaa ganii dabarra. Maaliif yeroo hedduu waa'ee miidhaa dubartii irra ga'uu irratti aktiivili engage goota jechuun nama miidiyaati. Miidiyaa irra hanga jirtutti dura irratti jechuun mirga keetitti aansitee mirguma dubartii dubbachuu qabdus wanni eegamu. Namni tokko waa'uma keessi jiru san tafakkaatu san mirga san eenyummaa keessi jirtu dhaabbatta. Fakkeenyaaf Oromoon mirga Oromoo guutuu akka saba tokkotti namni Musliimaa amantii isaatiif namni amantii biraatti akkasumatti namni Itoophiyaa akka biyyaatti namni Afrikaa akka warra Afrikaatti namni Awurooppaa namni Eeshiyaa akkasitti namuu aayidentii isaatiif quuqama. Akka dubartii takkatti miidhaa dubartoota irra gaan hedduu agarta. Keessaafu ta sirnaan gaanii fi ta sirnaan ala gaanis jechuun sirnaan ta mootummaadhaan caasaa mootummaatiin gahu. San keessaa takka dhiyeenyatti hedduu ture dirree dhawaatti waan waggaa takka baay'ee dabree jira. Obboleettii Nyina Siyaasiyaat ilmoo ulfaa ji'a jaamoo kana ga'e lakkoo osoo godhaa qabdu haadha ilmaan lamaati rasaasa ajjeefamte waan isa irratti duula qindaawaa deemu ture miidiyaa irratti sagalee taa'aa turte. Mee yeroo waan akka isin agartu wanni sun mul'atu maali? Namoonni yakka akkasii kun raawwatame silaa itti gaafatamummaa qaban seera kabachiisuuf dirqama qaban yeroo waan akka isin osoo hin godhin hafanitti maaltu dhaga'ama? Akka haadhaatti ammaati akka haadhaatti akka intala namaa takkatti ilmoo namaatti akka haadha mana namaatti akka hundatti obboleettii namaatti namni gartee waan san osoo dandeettii qabu osoo itti gaafatamummaa qabu osoo olaantummaa seeraan kabachiisin dhiigasii osoo hin baasin dhiisuu kun nama akkamitti yaaddamee maaltu dhaga'ama?